تنيرتني dhiira bichamaa quba qabdan dhiirri dhugaa qaba ana manamni tokko haadha faatee heloo jedhe doolaara 1,000 si ergee jira yoo jedhe deemee baankii dhaqee ciisee nyaadha deemee baankii dhaqee ciisee nyaadha jechuudha doolaara sana akka inni hojjetee fide isaaf rabbitu beeka malee ani maaltu na galche akka barbaadetti yoo hojjetee inni doolaara san fide ana haadha faatee maaltu galche an kabeeku dhaqee baankii fuudhee nyaachuu qofa fedhu shiishaan aarsee fedhu sigaaraan aarsee fedhu waan barbaadeettiin dalagee fedhu ittiin uffadhe an kabeeku doolaara san baankii qofa dhaqee fuudhudha jechuudha. Doolaara san inni saree miicee fuudhee siree afee fuudhee karaa irra bulee fuudhee qansiraa hojjetee fuudhee arrabamee fuudhee kolfee fuudhee isaa fuudhetu beeka. So akkasuma abbaan manaa kiyya baajaajii itti bitee hojii kennee hojjechuu dide. Abbaan manaa kiyya mana itti suuqii banee itti kennee dukkaanaa hojjechuu dide. Abbaan manaa kiyya maal godhee itti kennee dalaguu dide. Abbaan manaa kiyya maal godhee akkas godhee hojjechuu dide. Abbaan manaa kiyya maal godhee akkas hojjechuu. Kana jechuun duratti ati ta shamaraa. Atin tan shamaraa tan dubartii. Kan shamaraa kan dubartii jechuudha. Uf laaltaniirtanii uf qorattaniirtanii. Ammas dubartiitu dubartii balleessa. Dubartii duriyyee kashalabbee jechuudha. Tashiishaa suusiitti ta'e. Maqaa dubartiidha. Maqaa maaf dubartiidha. Tan jireenya quba hin qabne. Tan haadhaaf abbaa quba hin qabne. Tan obboleessaa obboleettii quba hin qabne. Tan boruu eessa galaa quba hin qabne. Yoo kaayiroo jiraatte jireenya nama kaayiroo qofa laattu. Yoo suudii jiraatte jireenya nama suudii san qofa laattu. Yoo Dubaay jiraatte jireenya nama Dubaay san qofa laattu. Ta jireenya biraa quba hin qabne kashalabbee jechuudha. Ta jireenyi isii wanti isii hundi ala irraa ta gizee mana keessa oola seente dinnichaa affeeluu hin beekne ta gizee mana keessatti ol galte siree akkatti afan hin beekne tan burcuqqoo itti nyaatte fuutee of jalaa dhittee achi kaayuu hin beekne distiin waxii itti hojjadhee nyaadhe kushiinaa jira badana osoo ala nama waliin ala irraa gale maannaan jedhanii ta hin beekne ta qoymee yoo ala gadi ba'een nama waliin ol deebu hin beeku abbaa waliin ol deebu hin beeku mee qoy mana kana xaragadhee mana kana afee siree kana afee bayaata hin jenne tan surree fi paantii gizee takka keessaa baatee biraa lixxu. Tan jireenya takka quba hin qabne dhaltuu akkasii hiriyyaan godhatina. Wallaahi natu sinin jedhe shamarran dhaltuu akkasii hiriyyaan godhatina ofirraa balaaleffadha. Alabulaaf kashalabbee akkasii ofirraa balaaleffadha. Ofirraa eegi alabulaaf kashalabbee akkasii hiriyyummaan isii sitti haa hafu. Gimbiin isin siigan abbaatu sitti haa hafu. Fooqiin isii yoo isii waltadiin qofa rabbiin itti uumeetiini. Achiin gara kan waa takka rabbiin jalaa dhaye waa takka rabbiin jalaa dhaye waa takka. Wallaahi dhiirri tokko rabbi kakadhe hin jirtii miti. Bar ni jira dhiirri tokko kan usuma birrii dubartii illee nyaatu usuma birrii dubartii kana illee nyaatu gariin gaafa dubartiin sun jalaa kaate ka hojjetatu illee jira. Ka hojjetee hamma danda'e wayii uf dabbaru illee jira. Gariin jechuudha. Wallaahi gaafa dubartiin harka jalaa fudhatte rifeensa mataa haadachuu cirachuu hin beekne jira. Gaafa dubartiin harka jalaa fudhatte dhiira akkanaa kana faggisee dhiira jettanii isin lakkooftan baay'ee na dhibaa. Sorry. Na dhibaa. Ana mamaadhe yoo rabbi naa laaffise riskiin tiyya jiraatte biyya faranjii deemee heeruma. Bakka jireenyi wal qixxummaa jirtu san argitanii achi deemee heeruma. Hin dalagu taanaan achitti faranjiitu akkana funyaan quba sakaayee akkanatti qubatti dhiibanii isa dalasiisan. Jaalatee hin dalagu. Jaalatee ijoollee ofii masruufu. Jaalatee ana haadha manaa isaan masruufu. Dirqama gidditu isa masruufsisaa jechuudha. Dirqama gidditu isa masruufsisa. Dide taanaan hudduu harree seenee anaan adda bahee jiraata. Anaan adda bahee naga ofiitiin ijoollee ofii san masruufaa jiraata giddiidhaan jechuudha. Beeki dhiirri gaafati waliin jirtu si masruufuu hin dandeenye. Dhiirri gaafati waliin jirtu si masruufuu hin dandeenye. Gaafa sin adda bahee bar gidditti si masruufa. Amma biyyuma arabaa kana keessatti usuu seeraan heerumanii jiraataniiti rakkoon takka hin jiru bar. Rakkoon nama kennaa maali? Heeruma seeraa heerumnee hin jiraannu. Heeruma seeraa heerumnee hin jiraannu jechuudha. Abbaa manaa ofiitiin waraqaa mootummaatti meeqa keessantu abbaa manaa keessan biyya jirtan waraqata mootummaatti bafattanii waliin qabdan. Odoo si miidhe, odoo dha'ee waa si godhe, osoo bakka takka si baddale, osoo dubartii takka sirra fuudhe, osoo waan takka si godhe, meeqa kan kee meeqa kamtu
abbaa manaa kan kee waraqata seeraatti baafattee harkaa qabdamee na him. Waraqata jaarsaa jaartii itti baafatanii namni harkaa qabdamee eenyu jirame. Mee na himame. Anni jiraa jedhame jiraatus dhibba keessa parsentii 10 hin caalu jechuudha namni jaarsaa jaartii waraqata itti baafatee qabu. Hin jiru kaa. Hin jiru bara. Hin jiru. Jaartiin tiyana jalaa baatee kabiraati heerumtee. Mee jaartiin teerra waraqata qabdaati. Mee jaartiin maan dandeettuun gassi dhiiftee baatee osoo kabirooti heerumtee kabiraa waliin siree irratti argite waraqata takka jaartii tiyya jettee ittiin kassaftee jaartii dandeettaan ittiin mormattuun qabdaa. Tuna yaaddaniin jedha barra. Ba'allaaf bafaxxaraachuu kana tiingi godhaa. Ana kana na keessa jira. Amma biyya faranjiititti maaliif namni wal irratti fuudhuun dubartii takka hiikuun bar akka nama garaa haadhaa keessatti takka jedheetiin garaan nama hafee bulii sagal ciniinsifatanii dhalaniitti ciniinsifatee dhaleetiin si hiikaa bar yoo si hiikellee maaliif mootummaa harka jirtaa jechuudha waan mootummaa ni beektaa jechuudha makaraa 99 si hiika. Makaraa 99 si hiika gaafa si hiiku. Maaf harka mootummaa keessa jirtanii jechuudha. Mootummatu waliin quba si qabaa jechuudha. Ilma yeroo ammaa haadhatu na beeka, abbaa isaatiin na beeka, ardaa isaatiin na beeka, maaliyyoo isaatiin na beeka, obboleessan na beeka, obboleettiin na beeka. Maal ilmi yeroo ammaa ka haadhatumaa jiru hin jiru, ka abbaatumaa hin jiru, ka gabbayee ardaa arrabsaaru hin jiru. Injiru jedhee bermaa himme. Nikaa hagana eenyu qoxxaraarame. Nikaa amma isin nikaa ittan kana nikaa kana namni hagana qoxxaraa jiru hin jiru bara. Nikaa yeroo ammaa hagattii tana namni qoxxaraa hin jiru. Hagattii tanatti. Garuu gaafa waraqata seeraa takka abbaa manaa kan kee irraa qabaatte abbaan manaa kan kee sun uggee dubartii biraa sirratti hin fuudhu. Gaafa waraqaa seeraa takka irraa qabaatte abbaan manaa kan kee sun uggee sin miidhu. Isaanuu adda bayaa osoo jetteeti abbaa manaa kiyya jettee erga waraqata walirraa qabaatanii erga seera ulaagaalee mootummaan jedhu hunda walirraa qabaatanii akkana quba funyaan kaaniitiin akkanatti si masruufa hanga atiin ilmoo diqqaa qabaattee hanga ilmoo san guddiftutti. Ulfa garaa qabaattee hanga ulfa isaa san dhaltutti akkanatti si masruufaa jechuudha. Jiraa manaa sirraa danda'e waa hunda kan keessirraa danda'e haadha manaa isaati mootummaan waliin si beeku. Namni yeroo ammaa bar hanga rabbiif gad hin jenne seeraaf gad jedhee bulaa jira bar. Odoo seerri kun jiraachuu baate ibsaayyee welkamanaa dhufu. Oduu seerri kun jiraachuu baate ilmi namaa siqalee ka'ee dhiiga kan keessi keessaa dhugee foon kee affeelee nyaata. Oduu seerri hin jiraanneeti jechuudha. Namni yeroo ammaa fedhu musliima ta'a fedhu kiristaana ta'a waaqa isa uume caalii rabbii seeraaf gad jedhee bulaa jira jechuudha. Seeraaf sagadee bulaa jira. An kanatu natti dhagayama'an. Kanatu na keessa jira. Maaf hin heerumne warri jettan kun deebii gabaabaa isinii ta'a. Maaf jaarmanii duutuu tanan ta'in. Ta'a mana siraa gursum keessa ustaaza jaalatte tana maan ta'in. Jaarmanii duutuu tana yoo ta'e gaafa biyya faranjii achi baate seeraa wal fuudhaaf seeraa waliin jiraattan. Su'uudii miti kaayiroo miti jechuudha. Amma namni as keessa wal fuudhe Wakkatee tabiraa fuudhuu hin danda'a. Tabarbaade 90 fuudhuu hin danda'a deeme. Jaartiitii yaamiti yeroo barbaachisaa ta'e. Fireendii waliin turre, fireendii suuraa waliin kaane, fireendii viidiyoo waliin waraabne, jaartiitii yaamiti ani siin beeku. Gaaf kan kootu na beekin ni ulfaatti. Gaaf kan kootu na beekin ni ulfaatti. Usuu abbaa manaa kan kee ta'e abbaa manaa kan kee kaseeraa ka waa hundaa ta'eeti ilmoo iyyuu osoo sinna dhalche ilmoo sanna dhalche jette dhiinni haa ilmoo tanaa haalaan lamuun jedhan abbaa manaa keeti dirqama. Jaalatee jibbee isaa waliin buleera quba asii achitti dhiibee seerri jechuudha. Ilmootan teetti jedhanii gaafa waraqata seeraa irraa qabaatte. Fatiyaa wannoo takka eenyutu beekaa natti himaa. Fatiyaa eessa jirti biyya tana natti nimtanii afaanii nabaddi Fatiyaa kolfitu takka Fatiyaa eenyu jettee iyyuu maqaan isii.
qaxarii jirti meettii tana eenyu maqaan isii Fatihaa eenyuuti. Yaa qaxar jirti meettii san namni hin beekne hin jirtan. Namni mucattii san hin beekne hin jirtan jedhee yaadu garuu. Abbaa isiin beeku. Fatihaa sabboontuudha qaxarii jirti. Mucattii san namni hin beekne hin jirtan. Qilleensarra deemaa turte. Qilleensarra osoo ta'eeti kan namni meeqa akka barbaade itti taphatee dhiisee biraa lixu isii tureen jechuudha. Garuu heerumtee ka abbaan manaa ka isii ijoollee hasaasaati miti ijoollee naannoo kennaati. Ganda kooti ganda kiyyarraa diqqoo oonna jedha. Mucattiin sun heeruma seera qabeessa heerumte. Heeruma seera qabeessa. Abbaa manaatiif isii waraqata walitti qabanii jechuudha waraqata niqaa jaarsa jaartii ta'uu. Yoo boru gadhiisee biraa lixe waraqata saniin funyaan isa qabdee isa fuutii jechuudha. Ati tan kaayiroo keessa heerumtee jaarsa kan keetiin waliin jirtu itti xaaraa artu itti lafa artu maal irraa qabdamee ragaa maal irraa qabda? Itoophiyaa silaa dhiisaa Itoophiyaa alla kariimiidha. Biyyuma guddate tana keessattuu kaayiroo tana keessatti jaarsaa jaartii taataniitiin waraqata waliin baafatanii waliin jiraachuu kan danda'an isiin xiyya akkanumaan deemtee biyya bilbilanii baara qalee baara kuma baara kallaa fi jamaa beena kuma wal bilkeer jedhanii karraasaa sirraa harka dhayanii miriin daappibsii wal bira kaanii dhuganii addaan galan gaafa kan ebelu jaarsaa jaartiidha. Mana arabaa hojjattee fuuteetti fiddii birri isiitiin inni gadi bahee ofii waxxaraa karaa gubbatti. Birri ni dhumatti jaarsa isiiti jaarsa keetii rakkoon qabutti kenni jedhanii jaarsa keetii rakkoon qabu danda'i obsi dubartiin gaafa heerumte numa obsiti obsi jaarsa keetii rakkoon qabu obsi danda'i ebeluyyuu kun fireendii akkana qallabaarti ati jaarsa kan kee rakkoo qabaalee obsi jedhanii nima obsitii gaafa kan gara wal bibbiintu wal gadi yaa'an jechuudha. Wal tatarsaas wal gadi yaa'an wal fixutti wal gadi yaa'an. Osoo waraqata niqaa irraa qabaatte obboleettii tiyya gurra isaa jechuudha gurra isaa akka saree raqa harkiftu kana harkiftee fidda akkanatti. Akkanatti harkiftee fidda wallaahi gaafa waraqata niqaa irraa qabaatte. Abbaa manaa keessa jara nam waan tokko fakkeenya isin kaasana dhageeffadhu yaa ummata mataa qorqoorroo yaa ummata mataa baarmeelii. Keessattuu shamarran Oromoo namni gorse nama girgiddaa kana gorse. Namni shamarran Oromoo gorse. Na dhageeffadhaa isin hima. Fakkeenyaaf lafa takka biyyatti maatiin keessa yookaan isinii bittan. Komentii nama ilaalee kolfee suuri. Namooti jira kan madaa isaa tuqee jala kana taa'ee komentii na barreessu naannuma kenna ilmaa deera kiyyaati. Amshiirtan teellee sanuma. Angaruu kophatti gorsuu irra nama asumarratti ol baasee orjinaala gorsuu naa wayyaa jechaadhaaf. Dhageeffadhaa isin hima. Maal jechuuf ta'e dubbiin harkaa balleesse auzu billaa mina sheexaan rajiim bayyesuus. Maal osoo dubbataa ruun harkaa balleesse. Lafa tokko maatii keessanii qarshii ergitanii abbaa keessanii yookaan haadha keessanitti aabbii lafa nuu bitii jettanii. Lafa nuu bitii. Haa rakkoon qabu jedhee abbaan kan keessuun deemee lafa sii bita. Lafti suni kaartaa pilaan hin qabdu. Mootummaan hin beeku jechuudha. Gaaf kaan namni biroo ni dhufa birrii caalbaasiidhaan kennee abbaa manaa sanii abbaa lafa irraa ati bitatte sanii kennee kaartaa pilaanii mootummaatti deebisee birrii waan barbaade kennee kaartaa pilaana mootummaatti deebisee lafa san bitata. Ati lafatti hafte moo lafatti hidhamte? Namni lafa kaartaa pilaanii hin qabne bitatee fi namni jaarsa kaartaa pilaanii waraqaa niqaa osoo itti hin baafatin itti heerume garaagarummaa kan qabdanii jechuudha. Garaagarummaa kan qabdan. Warra fireendii waliin jiraaturraa hanga quba kanaa qofa wal caaltan. Quba kana argitanii mi'aagama wal caala. Haga quba kanaa qofa wal caaltanii jechuudha.
Fireendiidhaa fi jaarsaa jaartii jechuun haganuma bichaa wal caaltan. Wan biraa wanni wal caaltaniin hin jiru. Tanuma wal caaltan. Wanni wal caaltaniin maali? Kun nikaa malee waliin jiraachuudha. Kun nikaadha jechuudha. Nikaa malee waliin jiraachuu fi nikaa. Tanuma wal caaltan. Tabiraa wanni wal caaltaniin hin jiru. Abbaa manaa kan kee gaafuma yana jentu heloo bareedaa koo. Akkam jirta? Keessattuu amma fakkeenyaaf warri Kaayiroo keessa jirtan heloo bareedaa koo wayii akkam naga jirta fayyaadha bakka jiraatte. Sirraa qaamee sirraa na waxxaree sirraa na ajjeesaa jira. Waan godhaa jiru hin beeku. Lubbuutii hadha waruu osoo hin jedhin nikaasii dhadhee si fuudhuu qaba. Nikaasii dhadhee si fuudhee si wajji jiraachuu qaba. Hai. Ansi malee jiraachuu hin dandeenye. Walla suuraa kan kee fuudhee siisterii tiyya mul'isee siisteriin tiyya oh my god jette. Suuraa kan kee fuudhee maazarii tiyya mul'isee maazariin tiyya yes naan jette. Adeeraan kiyya faati bakka takka jiranii suuraa kiyya ilaalee tun tanuuf taatu yes is very nice she is very good naan jedhe. Haya batabbo jedhee mire haya lubbuu kiyya baqa jedhe. Anka jedhu atillee akkana amantu jettaan anillee akkasi amanu. Waraqata jedhan san waliin baafannaa jettaan. Waraqata kamiin waraqata jaarsaa jaartii isa waliin baafanna. Asiin jaarsota lamaan walitti ergaa biyyatti asiin ammoo atiifinni balbala mootummaa dhaabattanii bal'axee fi bal'axaa wal fuudhe ka jedhu chaampaadhaan waraqata walitti dhayattan. Bal'axee fi bal'axeechi akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 yookaan bara 2016 guyyaa kanatti bal'ateechi wal fuudhaniiru. Dhumatti dubbiin. Gaaf kan bal'ataan kiyya kam ta'e si waliin bula akkana ta'e si waliin bula. Akkana ta'e si waliin bula. Sagadee si waliin bula jechuudha. San didaa miti. Tan dide isaa hin fedhu isaa kan san hin feene innuus hin fedhu. Wallaahi san hin fedhu taanaan inni mataan isaatus hin fedhu. Sin fedhu iyyuu sin jedha barra. Qoshashaa haramaaf halaala waliif fiddaadha. Deemka hudduu harree seeni. Boqqollaa bishaan jalaa badde. Qixxaadha yaan badde. Haramaaf halaala waliif fiddaa jedha. Haramaaf halaala eenyu halaalli kami haraamni kan bada bootti. Qubee afaan Oromoo barreessuu baratte. Kajiruun harka shaantaa fudhattee godaante. Osoo ati mana jirtu shaantaan jiruun shaantaa surreen tan ta'eeti honnoon kan kee walitti guuramtee ala baate didhu. Naawuta. Yoo gadhee piroofaayilii silaalu nama guddaa fakkaata. Maammas Sa'iiduma maal ta'eetu nama guddaa fakkaata piroofaayilii gadhee silaalu. Sijjamni uffata uffatteetu sirra guddate malee ati uffata keessa hin jirtu. Wallaahi. Amma gadhee ilaalu uffata keessatti haga wayii gayaa. Suufni inni uffata isa caala. Surree ati godhatteetu sirra guddate malee ati surree keessa hin jirtu. Otoo surree keessa jiraatte maal dubbataarti jettee tiingi goota turte. Surree ati godhatteef uffata ati uffatteetu iyyuu surree ati godhatteef uffata ati uffatteetu iyyuu sirra caalee jechuudha. Uddeelaa farda haadha shambaa. Farda haadha shambaa jedhanii farda tokko jira ganda keenyatti. Homaa barbaadan itti fe'an shaanaa, shunkurtii, dinnichaa, boqqollaa, doobbii homaa barbaadan itti fe'an. Siyyara achis yoo achi itti fe'ate takkitti duubaan uleedhaan dhoofte laalkaa laata. Yoo gale gooroo gubbaa ga'e taanaa hin himsee fardi haadha shambaa gale jedhan. Bada huddeellaa farda haadha shambaa.